Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii naguma ani fedhasaadha. Har'a barnoota waa'ee gurgurtaa kallattii irratti nan kenna jedhee ture isinii jalqabuu fi kutaa tokkoffaasaa akka kanaa isinii dhiyeessa. Direct selling industry dhaa fi indirect selling industry maal akka ta'e jalqaba laaluutu nurra jira. Direct selling industry fi indirect selling industry sirnoota adda addaa lamadha yookaan sirnoota gabaa gurguddoo lamaan addunyaan kun itti fayyadamtudha jechuudha. Indirect selling industry kan jennu warri bitanii fayyadaman warshaan sun eessa akka jiru maal akka inni ta'e quban qaban. Direct selling industry kan jennu immoo uummanniif warshaa wal quba qaba. Meeshaan bitamu kallattiidhaan warshaarraa yeroo ba'u warshaadhuma sanatu uummatatti gurgurata jechuudha. Indirect selling industry kan jennu jalqaba meeshaan tokko warshaadhaa ba'a, warshaadhaa oomishama. Warshaan sun beeksisa adda addaa hojjeta dursee. Yeroo kana uummanni gaafachuu jalqaba wanna akkasii tokko TV irraa arginee jirraa meeshaan sun addana ga'eeraa jedhanii gaafatu. Ga'eeraa yookaan immoo hin geenye. Yoo hin geenye ta'e warri sirna gurgurtaa alkallattii sana keessatti hirmaatan bakka warshaan sun hojjetu quban qabanii garuu meeshaa sana warra dhiyeessan irraa iyyaafachuu jalqabu jechaadha. Akka kanaan meeshaan suni maal ta'a hawaasa bira ga'a jechuudha. Kana keessa abbaan warshaa miidhama isarra ga'utu jira. Meeshaan sun gurguramee dhiisee warri TV beeksisanii dhuma biraa deebi'u namichi gurgurachuus dhiisuus ni danda'a jechuudha. Yeroo kana kisaaraa keessa galuu danda'a tokkoffaa. Sababni isaa utuu hin gurguramin beeksisi kan hojjetamu waan ta'eef. Utuu maal hin gurguramin utuu meeshaan hin gurguramin beeksisi hojjetama. Inni lammaffaa immoo rakkoon isa mudatu maa inni fakkeenyaaf namni tokko saamunaa tokko birrii 30 baase yoo ta'e warshaa isaatii. Uummata bira immoo birrii 260 gurgurama yoo ta'e warra dhiyeessii jedhaman, warra alergii jedhaman, warra raabsitoota jedhamanii fi suuqiiwwan gurguddaaf xixiqqaatu jira jechuudha. Warshaan tokko saamunaa birrii 30 yoo baase warri alergii jedhaman immoo fuudhaniitu qarshii 30tti dabalanii 60 alatti ergu. Warri dhiyeessii jedhaman immoo 60 fuudhanii 120 warra raabsanitti dabarsu. Warri raabsan immoo 160 warra gurguranitti kennu. Warri gurguran kun immoo 200 godhanii yookaan 250 godhaniitu uummata biraan ga'u jechuudha. Uummatatti gatiin ni qaala'a. Gatiin uummatatti qaala'e kun immoo bulee maal fidaa? Waan lama balleessaa gidduutti hojjetamutu jira. Tokkoffaa gatii qaala'e sana hir'isuuf jedhanii foorjidii hojjetu. Uummati immoo gatiin nutti qaala'e jedhee piroodaaktii sana bitachuu dhiisa. Bitachuu yeroo dhiisu waan gatiin isaa gadaanaa kana dhiyeessuuf inni irra ta'ee uummati dhaqeetti yaa'ee bitata miidhaa qaamaallee namarratti geessisuu danda'a jechuudha. Gatiin akka malee qaala'uun sun immoo uummatatti ba'aa ta'a, uummati bitachuu dhiisuu danda'a. Yeroo kana gatii gadi xiqqeessanii gurguruuf gidduutti maaltu uumamaa? Foorjidiitu uumamaa jechuudha. Rakkoon indirect selling industry keessa jiru inni jalqabaa gatiin akka malee dabaluudha. Inni lammaffaa utuu meeshaan hin gurguramin beeksisa hojjechuudha. Inni sadaffaan immoo foorjidiin gidduutti uumamuudha. Kanaafuu qaamni lama miidhamaa ta'a ammas keessatti. Qaamni inni tokkoffaan warshaadha. Gatii baaseen gurguramaa waan hin jirreef warshaan isaanii kufaa. Foorjidiin gidduutti yeroo uumamu immoo waan wal fakkaataa waan ta'eef warshaa sana cufsiisuu danda'a jechuudha. Piroodaaktiin sun gurguramuu dhiisuu danda'a. Kun hundi isaa miidhaa warshaarra ga'u yommuu ta'u, uummatarra rakkoo lamatu ga'a. Tokko gatiin akka malee itti qaalaa. Lammaffaa immoo foorjidii bitatee foorjidii gidduutti uumamu sanaan miidhaan isa qaqqabuu danda'a waan ta'eef rakkoon kun yeroo dheeraadhaaf addunyaa keessatti uummata rakkisee jechuudha. Kanaaf siistema biraa uumuu wanti jedhu dhufe bara 1930 biyya Ameerikaa keessatti sochiin sun jalqabame. Beektonnii fi hayyoonni gara sana jiran erga walitti qabamanii mari'atanii booda warshaan haa hundaa'u, warshaan sun kallattuudhaan uummatatti gurguratu kan jedhu dhufe jechuudha.
sirni gurgurtaa kallattii akkasiin eegalame bara 1930 sirni gurgurtaa kallattii warshaadhaaf uummata fayyadamu gidduu namni jiraachuu hin qabu kan jedhu dhufee jechuudha. Asirraa faayidaan gurguddoon 3 argame. Inni tokkoffaan gatiin hin dabalu, inni lammaffaan forjidiin hin oomishamu, inni sadaffaan immoo ejentoonni yookaan uummatumti biteetti fayyadamu bizinesii akka ittiin hojjetu haalli mijatee jechuudha. Kanaafuu warshaadhaa oomishi ba'e sun immoo kallattiidhaan uummata bira ga'a. Amma egaa asitti gatii beeksisaaf kaffalamu utuu hin beeksisin osoo hin taane erga beeksifamee gurguramee booda kan inni kaffalamu warshaan fayyadamaa ta'e jechuudha. Uummati meeshaa sana bitatee itti fayyadamu immoo kallattiidhaan warshaarraa bitata waan ta'eef dadhabbii tokko malee gara bizinesiitti galaa jechuudha. Sirna gurgurtaa alkallattii yookaan sirna gurgurtaa marsaa sila jenne sana keessatti namni tokko suuqii banee oomisha sana bitee gurgura ofii isaatiin. Gatiin suuqiidhaa itti qaala'a. Meeshaa sana fe'ee fiduu qaba. Uummanni fayyadamaadha. Uummanni akkamitti fayyadamaa ta'ee tokkoffaa meeshaa orijinaala ta'ee bitata. Inni lammaffaan immoo gatiin ittiin dabalu. Inni sadaffaan achirraa bizinesii hojjeta. Akkaataa inni itti bizinesii hojjetu kutaattaanu keessatti bal'inaan ni ilaalla. Garuu amma asitti sirna gurgurtaa kallattii keessaa adeemsi jiru maal fakkaataa waan jedhu irratti sirriitti sirnaan xiyyeeffachuun barbaachisaadha. Egaa sirni gurgurtaa kallattii bara 1930 kaasee hanga 1950tti yeroo sochii hundeeffama isaatii ture. Akka kanaan biyya Ameerikaatti uumamee biyyoota adda addaatti babal'atee jechuudha. Warshaan ni hundaa'a. Warshaadhaaf hawaasa gidduu eenyuyyuu galuu hin danda'u. Maaliif? Warshaan sun kan inni beeksifatu mouth to mouth advertisement kan jedhamu akka ta'u murtaa'e. Sababa ati beeksifteef immoo oomisha sana yeroo gurguramu siif koomishiniin akka kaffalamu jechaadha. Kanaafuu namni tokko jalqaba oomisha isaanii bitee fayyadama. Ittaansuudhaan immoo waan fayyadame sana yookaan faayidaa argate sana dabarsee nama biraatti hima. Yeroo inni nama biraatti immoo namni sun siistema sana keessatti dhaqee akka inni bitatu warshaan sun siistema diriirsaa jechuudha. Fakkeenyaaf username ta'uu danda'a yookaan immoo ID ta'uu danda'a. Namni meeshaa sana bitatee itti fayyadamuu barbaade ID keetiin bitata yookaan username keetiin bitata yookaan immoo sirna daldalaa sana keessa karaa keesseenee bitata. Akka kanaan ati nama 5 meeshaa sanatti akka bitatu fiddee gurgurteetta yoo ta'e dhaabbanni sun waan gurgurame sanarraa siif koomishinii herregaa jechuudha. Meeshaa sana baattee gurguruu dandeessaa homaa rakkoon qabu inni immoo siistema biraadha. Dhaabbatichi gatii warshaadhaa bahe irraa gadi hir'isee sii kenna ati immoo dhattee gatii hir'ate sanatti dabaltee gurguratta. Asitti garuu gatii warshaadhaa bahetti qarshii tokko dabaluun hin danda'amu jechaadha. Ammas akkanarratti egaa warri daldala isa durii keessa jiran hojii akkasii kan balaaleffataniif ani gatii warshaadhaan bahe maaliifan gurguraa gatiin ani itti gurguru maaliif natti murtaa'aa gaaffii jedhu tokko jechuudha. Isa uummatarraa akka malee ilmanii baran sana barbaadu waan ta'eef sirna kana baay'een isaanii fudhatanii kanaafuu maqaa hin jirreetti moggaasuu jechaadha. Maqaa hin jirreetti moggaasanii kana gabaa keessaa baasuuf yeroo isaan hojjetan fa'itu jira. Uummanni sirna gurgurtaa kallattii keessatti baay'ee fayyadamaa ta'a. Akkamitti? Tokkoffaa oomisha orijinaala ta'e ergata. Forjidiin isa rakkisu jechuudha. Inni lammaffaan immoo gatii ittiin warshaadhaa baheen bitata qaala'insi gabaa hin jiru jechuudha. Inni sadaffaan bizinesii mataa isaa keessatti hojjechuu danda'a. Siistem biildingii jiraachi keessa siistema sana keessatti immoo koomishinii guddaa argachaa deemu jechuudha. Kun kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan ni ibsama. Kanaafi sirna gurgurtaa kallattii yookaan immoo direct selling industry keessatti namni tokko meeshaa bitatee fayyadamuu danda'a. Meeshaa bitee sana dabarsee gurguruudhaan fayyadamuu danda'a yookaan immoo beeksisa afaanii hojjechuudhaan fayyadamuu danda'a jechuudha. Kanaafi sirni gurgurtaa kallattii adeemsa kanaanidha kan inni hojiirra oolu. Barnooti keenya kutaan tokkoffaa kana fakkaata. Horaa bulaa deebana.